Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa jimaata waxabajjii 18 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Itoophiyaa keessatti wixata dhufu filannoo gaggeeffamuuf sagalee kennuuf qophiitti jiran. Kunis muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo eega qabatanii as filannoo jalqabaa gaggeeffamu kanaan ilaalamuuf jiru. Kana irratti gabaasa qabna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii 9 ajjeefamuu bulchaan godinichaa ibsaniiru. Gama kaaniin kitaaba namni tokko barreesse eehama malee marsariitii hawaasaa irratti maxxansuun ni danda'ama. Isaan kun kanneen har'aaf dhiyeessinu keessaati. Jimaata waan ta'eef qophiin labataa qindaa'ee yeroo isaa eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratamedha. Amma oduuf gara Bafaqaaduutti dabarra. Akka mul'atan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessistu. Erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed aangootti dhufanii as yeroo jalqabaatiif filannoon Itoophiyaa keessatti taasifamu inni marsaa 6ffaa wixata dhufu jalqaba. Gabaasa Heezer Merdook Finfinnee irraa VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Horaatu dhiyeessa. Kanneen daandiirra deeman duula hamaa Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture innaa ilaalu amma gaariidha jechuudhaan Itoophiyaa keessatti walabummaan yaada ofii innaa ibsamu kan akkasii arginee hin beeknu jedhu. ከአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው In the past filannoo ilaalchisee yeroo darban keessa kan akkasii arginee hin beeku. Jireenyi qaalaweeraa yookaan mi'aayeraa yeroo dhiyoo hokkara ka'een namoonni du'aniiru garuu filannoowwan gaggeessaman kana ni sirreessu jedheen abdadha. Amma walabummaatu jira. Paartileen mormitu walaba ta'anii duula filannoo gaggeessaa jiru. Biyyattiin dimokiraatawaa taati jennee abdanna jedhan. Wixata dhuftu Itoophiyaa keessatti uummati sagalee kennu waggaa 6 keessatti miseensota paarlaamaaf kabiyyoolessaa kaadhimamtoota 8,000 kanneen paartilee 49 keessaa ta'an filachuuf gara wiirtuu filannoo dhaquuf jira. Kaadhimamtoonni hangi tokko akka jedhanitti uummanni sagalee kennu irraa hedduu kan inni yaadda'u misooma dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchiseeti. But among the most important issues is that we should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia. Hedduu barbaachisaa kan ta'e keessaa kutaalee Itoophiyaa mara keessatti tasgabbiif nageenya jiraachuu isaati jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraayiif muddamni naannolee biraa jiraatus filannoo booda nagaa akka ta'u nan amanaa jedhan Toofiq. Rakkina Tigraay keessatti adeemaa jiru akka qoratu kan dhaabbate Komishiiniin Qaama Gamtaa Afrikaa akka hojii isaa dhaabu mootummaan Itoophiyaa gaafachuu isaa oduun Associated Press gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kamisa kaleessaa ibsa baaseen qaamni haaraa dhaabbate kun seeraan ala ta'uu isaa ibsee kan dhaabbachuu qabu koree waloo akka ta'e beeksisuu isaa oduun Associated Press himeera. Haa ta'u malee qaamni koree komishinii mirga namoomaa fi namoota Afrikaa jalatti hundaa'e kun mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isa qaqqabe akka hin jirree fi akka hojii isaa itti fufee dubbata. Wanti nu jalqabne waan dhaabbatu miti. Mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyama arganneerra. Dhimma nageenyaa irraa kan ka'e gara Tigraay deemuu hin murteeffanne. Erga hojii keenya raawwannee booda gabaasa keenya hin maxxansina. Wanti dhoksinu hin jiru jedhanii itti aanaa dura taa'anii Komishinii Gamtaa Afrikaa Reemii Nigoyilumbaa. Waajjirri mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii waa'ee Tigraay irratti Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii wajjiniin qorannoo gaggeessaa jira. Yemmuu Itoophiyaan qaamolee alaatii wajjinii qorannoo waloo taasisuu irratti amantu kana gaaffiin walabummaa immoo ka'aa jira. Komishinar Maayaa Saahilii Faadeel mootummaa wajjiniin hojjechuun walabummaa komishinichaa gaaffii keessa akka galchu dubbachuu isaanii Associated Press caqaseera. Komishiniin Afrikaatii fi kan mootummoota gamtoomanii garuu waliin hojjechuu akka danda'anu itti aanaa dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Reemii Nigoyilumbaa dubbataniiru. Komishinichi hojii qorannoo isaa kamisa kaleessaa irraa jalqabee gaggeessaa akka jiruu fi ji'a 3 fi akka turu gabaasni Associated Press ibseera.
Haalli nageenyaa fi gargaarsaa Tigraay keessa jiru ji'a kana keessas akka fooyya'insa hin agarsiifne gabaastuun VOA Margaaret Baashir aangawoota mootummoota gamtoomanii caqastee dhiyeessite himeera. Akka gabaasni kun jedhetti lolli ammayyuu adeemaa jiru sochii hojjettoota gargaarsaa danqaa jira. Akka hojjettoonni namoomaa jedhanitti caamsaa tokko jalqabee sochii godhameen namootaan gargaarsa argachuu qaban miliyoonii 5 fi qabxii 2 keessaa namootaan torban darbe gargaarsa argatanii 600,000 fi 54,000 dabalatee kan amma ammaatti qaqqabamuun danda'ame nama miliyoonii 2 fi qabxii 3 qofa. Pireezidaantiin duraanii biyya Zaambiyaa Kenneth Kaunda waggaa 97tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Akka abbaa Zaambiyaa ishee haaraatti kan beekamanu Kenneth Kaundaan biyyi isaanii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1964 bittaa Birittaaniyaa jalaa erga baatee booda amma bara 1991tti pireezidaantii Zaambiyaa isa jalqabaa ta'anii bulchaa turan. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi seera isa bara 2002 darbee ture. Isa pireezidaantii biyyattiifii fi aangoo waraana labsuu eeyyamuu haqeera. Heerri Yuunaayitid Isteetsi aangoo waraana labsuu kan kenne mana maree bakka bu'ootaa yookiin immoo koongireesiidhaaf ture. Haa ta'u malee haleellaa fulbaana 11 isa bara 2000 booddee aangoon suni akka pireezidaantiidhaaf kennamu taasifamee ture. Lola Joorji Buush inni ilmaa Iraaq irratti labsan dabalatee pireezidaantonni Ameerikaa 3 kan paartilee lamman irraa aangoo qabatan seericha walitti bu'iinsa adda addaatiif fayyadamaniiru. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa seerichi haqamee akka bakka isaatti deebi'u kan murteesse garagarummaa sagalee 268 fi 161. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii 9 ajjeefamuu bulchaan godina Shawaa Lixaa ibsaniiru. Bulchaan godina kanaa obbo Diriirsaa Waaqumaa haleellaa kana humnoota abaa'oo shaneetu raawwatee jedhan. Sababaan haleellaa kana itti raawwataniifis waan abdii kutataniif jedhan. Riphxe loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan kan mootummaan ammoo shanee jechuun waamu zoonii lixaaf dubbi himaa ka ta'an bilisummaa guutaa gama isaaniin gocha kana hin raawwanne namoota bu'uuraalee misoomaa hojjetan ajjeesuunis yakkaa jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaat ergee kunoo. Hojjettoota daandilee kanneen irratti haleellaan kun kan raawwatame kaleessa malee dheengadda jechuunis guyyaa roobii gara galgalaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Looyyaa Godolaa jedhamu keessatti ta'uu bulchaan godinichaa obbo Diriirsaa Waaqumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Riqicha aanolee godinichaa Shawwal Qunnamsiisa jedhamuu fi Laga Urgaa jedhamu irratti hojjettoota ijaaraa turan 8 fi isaaniif bunaa fi shaayii kan dhiyeessitu dubartiin tokkos osoo konkolaataan deemaa jiranii riphxe loltootaan haleellaan kun kan irratti raawwatame jedhan obbo Diriirsaan. Gochi ta'e garee abaa'oo shanee ofii jedhutu hojjettoota dhaabbata abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa nama 8 irratti konkolaataa keessatti karaa gochi gara jabina qabuun rasaasaan rukutee kan ajjeese nama tokko immoo jiraattuudhuma aanaa Meettaa Walqixxee fi dubartii tokko hojjettoota kanaa fi bakka hojii isaaniitti bunaa fi shaayii qopheessitii fi ishiinis waliin gara mana isaaniitti galaa jiru gara bakka boqonnaa galgala itti bulaniitti aanaa Meettaa Walqixxeetti galgala keessaa sa'aatii 12 fi walakkaa irratti waliigala nama 9 dhaqanii humna badii kanaan meeshaa waraanaa dirree dhufee Allamma jiru kana fakkaata. Bulchaan godinichaa haleellaa kana kan raawwate hidhattoota abaa'oo shaneetii jechuudhaan himatanii jiru. Tokkoffaa hojii ofii hojjetanii gara qe'ee ofiitti galaa kan jiranii konkolaataa kana keessa kan turan nama 11 turanii 11 keessaa namni 2 ba'anii namni 9 kan kanaafuu namoonni kun ifatti hawaasa naannoo argee ragaa baheera. Sababni kun ta'eera jennee yaadnuuti uumamaa biraan qabu humni kun karoorri isaas gochi isaas hojii badiiti haalli fedhiisaa fi fedhiin uummataa waliin qixxee fi akkaataa barbaadeeti uummata keessa deemee hafee saamee nyaachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa abdii kutannaarra waan qaqqabe hojiin misoomaa kun akka guutamuuf gocha godhee jettee danuu kanumas. Namoota lubbuudhaan baraaraman jedhaman kanneen
bilbilaan argachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Mootummaan shanee kan jedhuunii fi riphxe loltoota isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa ta'uu isaanii kan dubbatanii fi bilbilaan kan dubbisne bilisummaa guutaa himannaa bulchaa godinaa kana haalanii jiru. Qabeenya kana nuti akkuma miidiyaan dubbatu miidiyaa irraa dhageenye waraana bilisummaa Oromoo sansakkaaf naamusa waraana tokkoo waraana kamirraayyuu adda kan uummata sibiilii irratti tarkaanfii akkam fudhannee amala isaa keessaa isa tokkodha. Qaamolee hojjetoota mootummaa bu'uuraalee misoomaa uummata Oromootiif yookaan uummata biyyaatiif hojjetan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti hin fudhatu. Kun yakkaa jechuudha. Gabaabaatti tarkaanfii kana kan fudhate nuti qaama mootummaa qaama nageenyaa naannoo sana keessa jiru ta'uusaaf mirkaneeffanna. Qaamni mootummaa tarkaanfii kana fudhachuu isaatiif ragaa maal qabdu isin? Qaamni bu'uuraalee misoomaa daandii Oromiyaa hojjetu kun akkamitti waardiyyaa mataa isaatii hin qabu. Shira godhanii tarkaanfii kana irratti fudhachiisanii akka fudhatamuuf haala mijeessanii achi keessaa immoo uummata isaan wajjin jiru du'a sanarraa oolchanii ragaa sobaa akka qindeessanii fi kaan isaan bobbaasan sanarratti ragaan mirkanaa'ee uummata keessatti ifa ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha. Obbo Diriirsaan humnoota haleellaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jedhan. Maalummaa tarkaanfii fudhatamee fi wanta argame ilaalchisee garuu yeroo odeeffannoon isaa qulqullaa'ee dhiyaatu sabaa himaaleetti himnaa jedhan. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa adeemsifamuuf yeroo guyyootni muraasni hafanitti ta'uun wal qabatee namoota filannoo irratti hirmaatan irratti yaaddoo nageenyaa uumee jira. Obbo Diriirsaan dhimma kana irratti akkas jedhu. Nuti akka godina Shawaa Lixaatti sababa humnoota badii kanaan filannoon keenya gonkumayyuu hin gufata jennee yaannu dhimma uummataati sababa ta'eef wanti faayidaa fi bu'aa uummata keenyaa kamiyyuu tokko mootummaan sirreeffama barbaachisaa ta'e ni fudhata. Lammaffaa immoo uummanni mataan isaa in eeggata jennee amanna. Filannoon guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa godina Shawaa Lixaatti wanti gufachiisu gonkumayyuu hin jiru, gufachuus hin danda'u. Darbee rakkoon akkasii hin uumama yoo ta'e qaamolee nageenyaa fi uummanni qindoominaan qophii barbaachisu hundayyuu kan taasifne ta'uu keenyaati. Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraa keessatti waggoota 7 darban keessatti lammiileen meeshaa waraanaa hin hidhatin hedduu hangawootni mootummaa fi qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa hedduu ajjeefamanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Waldaan barreessitoota Oromiyaa eeyyama barreessitootaatiin ala kitaabota quunnamtii intarneetiin raabsuu fi heddummeessuun barreessitoota irratti rakkoo guddaa uumaa jira jechuusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasnee turre. Eeyyama barreessaatiin ala namni karaa marsariitii hawaasummaa kitaabicha facaase akkasumas baay'isee itti fayyadame yakka hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 10tiin adabsiisuun itti gaafatama. Mirgabbummaa nama katabee barreesse daangaan qabu umrii isaa guutuudha. Dabalata immoo waggoota 50 dhaaltota isaaf seerri mirga kennee jira jedhu ogeessi seeraa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa Charannat Hordofaa. Manneen maxxansaas hojii maxxansaa kana raawwatanii akka barreeffamoonni nama mirgatti qabuun ala hin baane of eeggannoon hojjechuu akka qaban illee himamee jira. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen gochaalee yakkaa kahanna hojii kalaqaatti bobba'an seeraan gaafatamuu qabu jedha. Kutaan lammaffaa marii kanaa kunoo Tsahaayitu Finfinneerraa gabaase. Barreessaan tokko mirga waa barreessee maxxansiisee itti fayyadamu umurii guutuu kan qabuu fi dhaaltonni isaallee erga namni kun addunyaarraa du'aan boqoteen booda waggaa 50f mirga irraa qabu jedha seerri dhimma kana waliin wal qabatee tumame. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti namoonni heeyyama barreessaa kitaaba maxxansiisee abbummaarraa qabuun ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsaasuu irratti fuulleffataniiru. Kun ammoo barreessitoota hedduus mufachiisee jira. Ogeessi seeraa fi barsiisaan seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Charannat Hordofaa akka jedhanitti namni beekamtii nama kitaaba barreesseen ala kitaaba isaa baay'isuuf toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun dhorkaadha. Labsii tumamee jiru ni jedhan. Mirga waa uumuu kana keessattuu kitaaba barreessuu labsiin koopiraayitiif jedhamee tumamee jira. Labsii lakkoofsa 410 bara
sagaltamii ja'a kan tumame copyright and neighboring rights. Neighboring rights warri jedhaman kuni warra copyrightii kana wajjin walitti dhufeenya qaban fakkeenyaaf warra amma mirga sirbitoota mirga yeedaloo isaanis mirga kana walitti qabee kan tumame labsiin jira. Bu'uura labsii kanaatiin namni fakkeenyaaf kitaaba barreesse tokko waraqaa irratti yaada isaa guyyaa ibsate irraa jalqabee abbaa mirgaati. Mirga lama qaba. Mirga dinagdee jedhama. Mirga dinagdee kanaan maal jechuudha? Hojii kana hayyama isaa malee baay'isuun hin danda'amu. Hayyama isaa malee hiikuun afaan biraatti hiikuun hin danda'amu. Hayyama isaa malee gara hojii biraatti jijjiiruun hin danda'amu. Fakkeenyaaf kitaaba kana gara fiilmii, gara diraamaatti jijjiiruun hin danda'amu hayyama isaa malee. Yookaan gurguruudhaanis maallaqa irraa argachuun hayyama isaa malee hin danda'amu. Caaffata kana biyya alaatii hayyama isaa malee biyya kanatti galchuun hin danda'amu. Waan kana hayyama isaa malee uummatatti agarsiisuun hin danda'amu. Gara biraatiin mirgi inni qabu maali? Moral rights jedhamu qaba. Namni labsii kana darbee argame yakkaan itti gaafatama. Barreessaa sanaafis beenyaa kaffalaa jedhu ogeessi seeraa kun. Hojii namaa akka namaaf dabarsanii agarsiisuun akka namni itti fayyadamu gochuun kan danda'u abbaa uume san qofa. Abbaa hojjete abbaa kitaabichaa san qofa malee namni biraa kana gochuu hin danda'u. Kana goonaan nama san abbaan kitaabaa waan sadi gaafachuu danda'a. Tokkoffaa akka namichi kitaaba kan intarneetii irra teechise kuni akka hojiin sun akka ka'u orkaa irratti kennisiisuu jechuudha. Akka ka'u kan biraa immoo miidhaa isa irratti qaqqabe galii dhabeen waan galii dhabe kana odoo kitaabni kun gabaarra oolee gurguramee hagam fida kan jedhu kana waan argachuu danda'u san gaafachuu danda'a. Hamlee isaa tuqameef mirgi isaa waan diigameef qarshii 100,000 miidhaa hamleetiif gaafachuu fi argachuu hin danda'a jechuudha. Inni sadaffaan yakkaan gaafatamuudha. Namni waan akkasii dalage kuni hidhaa cimaa waggaa 5 hanga waggaa 10 nama adabsiisa waan kun. Rakkoon kitaabota barreessitoota jalaa hatanii toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun miidhaa guddaa qabaa kan jedhan ammoo Dr. Darajee Garafaati. Abbaa mana maxxansaa Subii. Inni calqabaa fi karaa mana maxxansaa keenyatti wanni maxxanfamee akkuma carraatti nu biraanis haa ta'u karaa biraatiin bahee kan jedhu infoormeeshinii amma ammaatti argan jechi warri nu biratti maxxansiisan kuni baay'ee safuudha. Qabeenya namaa saamuun waan baay'ee nama saalfisu. Keessattuu immoo kitaabni waan addaati jechuudha. Qabeenyumni hundumtiyyuu qabeenya nama tokkoo saamuun baay'ee nama qaanessa. Isarra darbee iyyuu immoo qabeenya akkanaa kan qabeenya namni tokko sammuu isaatiin baay'ee itti dhiphatee kitaaba godhee baase kana akkasumaan warra xiqqoodhaaf waan hin taaneef jedhanii namichi suni akka kisaaraa keessa galu. Namicha san qofaas miti. Soosaayitiin illee akka kisaaraa keessa galu goonaa jechaadha. Maaliif namni tokko kitaaba barreessee sammuu isaatiin itti cinqamee qarshii isaa itti baasee gaafa kitaaba tokko maxxansee uummatatti raabse amma dadhabbii isaallee yoo argachuu baate yoo qarshii san deebisuu baate namichi sun deebisee kitaaba san maxxansuu hin danda'u jecha namni jarreen kana laalu immoo namichi sun qofa odoo hin ta'in namni biraallee namni isaan laalu deebisee kitaaba kana barreessuu keessa hin galu jecha. So kitaabni immoo erga hin barreeffamne maxxanfamuu hin danda'u erga maxxanfamne namni waan dubbisu argachuu hin danda'u. Walumaa galatti namicha san dhuunfaadhaan hin huba maatii isaa hin huba walumaa galatti soosaayitii akka waliigalaatti waan hubuufaan akkanaa kana saalfachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Dr. Darajeen manni maxxansaa tokko icciitii maamiltoota isaa eeguuf of eeggannoo inni gochuu qaba jedhan tarreessaniiru. Of eeggannoon godhamuun irra jiru sadarkaa adda addaatitti jechuudha. Mana maxxansaa qofaatti odoo hin ta'in isteekholdariin kitaaba kana calqabarraa barreeffamee amma maxxanfamee kitaaba ta'ee bahutti of eeggannoon sadarkaa adda addaatitti godhamuutu irra jira. Manni maxxansaa wanna kana keessatti gahee qaba. Maaliif kitaabichi calqabarratti sooft koppii ta'ee dhufa. Gaafa inni dhufu hojjettoota warra sanirratti ingeejii godhan haala addaatiin sakatta'uun barbaachisuu danda'a. Sooft koppii akka qabatanii hin baane gochuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Walumaa galatti garuu namni kanarratti hirmaatu hojjetaan suni amala gaarii etiksii gaarii nama qabu safuu nama qabu ta'uu danda'uutu irra jira jedhee namni jechaadha. So manni maxxansaa hojjetaasaa
Dizaayinarii gaafa filatu nama integriitii qabu, nama safuu qabu filachuu danda'utu irra jira. Erguma namni sun filameeyyuu immoo of eeggannoon adda addaa sakatta'inni adda addaa godhamee namichi sun yoggaa ba'u waan san akka qabee hin baane gochuun barbaachisaadha jedhee sana mala jechaadha. Kan biraa harka tokko erga kitaabichumtiyyuu ba'e kitaaba san footoo kaasanii kitaaba san illee PDF jedhanii uploadii gochuun hin danda'ama jechaadha. Kuni hundiyyuu sirriitti sakatta'amee laalamuu danda'utu irra jira jedhee sana mala jechaadha. Gochi seeraan ala kitaabota barreessitoota jalaa toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisu kun barreessaa miidhuun jiratti hogbarruu Oromoo duubatti deebisuudha. Kun yakka qaamoleen kana raawwatan seeraan gaafatamuu qabu kan jedhan ammoo hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaati. Kun mirga maxxansaa faana wal qabatu. Qaamni kana godhe adda baafamee karaa qaama dhimmi ilaaluutiin yakkallee waan kun waanuma akka salphaatti ilaalamuu miti. Kun qabeenya uumee sammuuti waan ta'eef waan cal jedhamee bira darbamuu miti. Kun qoratamee eenyutu baasee akkamitti bahee kan jedhu kun adda baafamee seeraan gaafatamuudha qaba namni malee kun barmaata ta'uu hin qabu. Akkas yoo ta'uu baate fuulduratti hojiin akkanaa kun ogbarruu irratti miidhaa qaba. Namoota kanarratti illee dhiibbaa guddaadha qaba waan ta'eef seera hojiirra oolchuudha kun. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gochi kitaabota barreessaan osoo hin hayyamne itti fayyadamuu kun keessumaa immoo karaa marsariitii hawaasummaa gadi lakkisuu yakka hanna cimaa ta'uu hubatamee namoonni hojii kanarratti bobbahanii jiran irraa deebi'uu qabu jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Amma gara qophii labataatti dabarra. Galatoomii jaalannee qophii labataa har'aa keessatti dhimma godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiranii irratti xiyyeeffanna. Haalli godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa Jiddaa bakka tursiisaa Shumeezii jedhamu keessa jiranii tibba kana miidiyaa hawaasummaa irratti haasa'amaati jira. Haala jiru hubachuudhaa dargaggoota bakka tursiisa kana keessa jiran akkasumas mootummaa Itoophiyaa irraa qaama dhimmi ilaallatu dubbisneerra. Dura dargaggoo umriin isaa waggaa 25 Amin Usmaan haala keessa jiran akkanatti ibsa. Waa tokko inuma boonnaa inuma iyyannaa furmaatan arganne ammoo as nu warra Jiddaa kana loogii nu dhaga'uu jiraalle. Baay'ee keenyaas akka mana hidhaa Jiddaa kanaatti yoo xiqqaate hidhamtoota 30 oltu jira. Walata akka keessa nama 100 wayii aga nama 150 jirra. Walumaa galatti haalli keessa jirru jechuun akka namaatti illee ilaalamaa hin jirru namni dhufee nu gaafatu waan tokko nu hin jedhu hin jiru. Baay'ina godaantotaa bakka amma Amiin faan jiran kanaaf qaama biraarraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Riyaadirraa mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa roobi darbe godaantota 381 gara biyyaatti deebisuusaa ibseera. Amiinii fi godaantonni isa wajjin jiran garuu nu biraa namni biyyatti deebifamu hin argine jedhan. Warra asii galchine jedhan yeroo hunda galchine inuma jedhani kan akka mataa kiyyaatti akka golaani jiru kanaatti namni tokko ergan baatii 8 as keessa jira amma as keessa qofa jechuudha gola kana qofa keessa bakka biraa kan tureen ala as keessa guyyaa tokko namni tokko nu biraa bahee hin beeku kan waggaaf wayii jiru kan na dura jiru jira ani waggaaf baatii tokko jira akkasuma kan waggaa nu hundi as keessa jirra kan nu biraa bahee takkaa hin agarre. Of jijjiiree biyyatti deebi'uuf bakka dhaloota kiyyaa godina Arsiitii karaa Somaaliyaa godhee Yaman keessa qaxxaamuree karaa galaanarraatiin jechuudha. Saawud Arabiyaa seenee an jedhu Amiin Riyaaditti hojii argatee odoo hojjechaa jiru yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabisan biyyatti deebifamuudha qabame. Hojiin an hojjechaa ture hojii imaaraadha. Fooqa araba gamoo jechuudha. Gamoon eega achirraa na qabaniitti mana hidhaa nageessanii erga mana hidhaa nageessanii mana hidhaa Xariikarji jedhamu keessa baatii tokkoo fi wayi ture achirraa na baasaniitiin baadiyaa Riyaad mana hidhaa Haa'ir jedhamu baatii 4 osoo maatii kiyyan dubbisin osoo firan dubbisin osoo nama tokkon dubbisin baatii 4 achi keessan ture. Sana booda nyaata lagannee yookiin maatii keenya dubbisnaa yookiin nu galchaa yookiin waan tokko nuun jedhaa jennee beelaa fi dheebuu yeroo dheeraa booda nu fuudhanii hin galtanii torbee kana keessa galtan jedhanii achi fuudhanii as nu fidanii hin nu finnaan inumaatu nu dagatan akka waan mana keenya nu naqanii. Haalli itti qabamnee jirru amma asitti tokkoffaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa nu geessaa jechuun sodaa nutti ta'ee jira. Jedhanii yoo nuti nyaata dinnee manni yaalaa namni tokko nurratti du'u ka'ee nyaata dinnee guyyaa meeqa nyaata lagannu malee mana yaalaa nu geessanii. Akka seerri mirga dhala namaa addunyaa jedhuu fi dhaabbanni godaantotaa IOM marsariitii isaarra ol kaa'etti godaantonni detention center yookanis bakka yeroodhaaf keessa tursiifaman
anseessifaman filannoon biraa dhabamee akka filannoo dhumaatti fayyadamuufi jedha. Karaa biraatiin godaantonni bakka tursiifaman kana keessatti dhiittaa mirga namaa hoorra ga'e IOM'tti iyyachuu danda'an. Haaluma kanaan akkaataa godaantonni Itoophiyaa bakka tursiisamaa Shumeessii kana keessatti itti qabamanii jiran mootummaa Saawudiirraa deebii argachuudha yaallus hin milkoofne. Jaarmayaa godaantotaaf hojjetu IOM irraa bakka bu'aan damee iddugalaa fi Afrikaa kaabaa dhimma godaantota Shumeessii keessa jiran ilaalchisee irratti hojjechaa jiraachuudhaa fi dhimmi kun dhimma guddaa ta'uusaa nu ibsee odeeffannoo argatan qindeeffatanii yeroo fixan akka nu beeksisan nutti himuudhaan ammatti garuu yaada kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Gara godaantotaatti hoo deebine warri Jiddaa jiran kun gaafii fi hawwiin isaanii amma biyyatti deebifamuudha. Nuti amma gaafiin keenya tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda nyaata lagannis haa ta'uu gaafii adda addaa mootummaa kanaaf ni dhiyeessina. Nuti waan isin goonuu hin qabnu halkan takka akka nurra bultan hin barbaannu. Nuti osoo nuuf ta'ee boru osoo nurraa galtanii nuufis faayidaadha. Isin wajjin dararamaa jirra. Kanaaf nuti isin hidhuu barbaanneetii miti gara mootummaa keessanii. As dura guyyaa afur nyaata lagannee embaasiin lammii kiyya jedhu tokko dhufee osoo maaliif lagattan maal barbaaddan maaltu isin dhibe osoo nuun hin jedhin. Guyyaa afuraffaatti namni nurratti kallaafee fuunee mana yaalaatti erginee booda deebii gaafii keenya osoo hin argatin akkasitti hafne. Asitti namni nu dubbisu hin jiru waan barbaanne waan feene yoo rakkanne askarri nama feete tumte seerri keessaa cabee seera keessaatiin ala nama waan fedhan godhanii kun maraatee kun maal ta'e. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti Ministeerri Dippiloomaasii Dinagdeetii fi Dhimmoota Diyaaspooraa Tsiyoon Takluu Itoophiyaan ji'a fulbaanaa darbee qabee amma ji'a amma keessa jirru kana waxabajjiitti lammiiwwan biyyoota adda addaatti godaananii turan 32,000 ol biyyatti deebisuu namoota biyyatti deebisuun bakka tokko fuudhanii bakka tokko geessuu qofasii miti godaantota kana deebisanii hawaasatti makuu gaafataa hojii baay'ees gaafataa jechuudhaan gaafii VOA irraa dhihaateefiif karaa WhatsAppii deebii kennaniiru. Gara godaantotaatti hoo deebine bakka amma jirtu kun detention center yookaan immoo bakka godaantonni tursiifaman jedhama. Ati immoo amma yeroo wajjin haasofnu kan mana hidhaa jettaa godaantonni biraas mana hidhaa yoggaa jedhan yeroo baay'een dhagaa. Maaliif? Tole galatoome gaafii bareeda gaafatte numaatu gaafii yeroo dubbatamu nu as keessatti gaafii matama kennattu gaafii nutti ta'u nu gaafatte galatoome. Mootummaan yeroo gabaasu fakkeenyaaf miidiyaaleen biyyaa yeroo gabaasan lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaa bakka tursiisaa jiran jedhan malee mana hidhaa jiranii nuun hin jedhan. Dhugaa dubbachuuf hedduu nu gaddisiisas hedduu nu ajaa'iballee maaliif jennaan bakki tursiisaa wanti jedhamu as keessa hin jiru. Mana hidhaa keessallee mana hidhaa ittiin kabaja hin qabnee fi sababa kennaan Itoophiyaan matammaan Itoophiyaatu ittiin arrabsamtu keessa jirra jechuudha. Isin Itoophiyaa yeroo jedhan nu qofa arrabsanii osoo hin taane waa takka hin beektan nuun jedhan akka waan namaatti hin ilaalamnu jechuudha. Sababa kennaan biyya keenyallee arrabsan jechuudha. Egaa viidiyoo waraabdanii baastanis ammas yeroo na wajjin haasoftu kana bilbila intarneetii qabu qabda. Akkamitti argattan? Bilbila akka itti fayyadamnu bakka rakkoo sanitti illee akka mataa kiyyaatti fakkeenyaaf haala rakkisaa harkaa fi luka horii hidhamnee baatii 2 turre harkaa fi luka horii hidhamnee nama 2 mana fincaanii illee yeroo deemnu nama 2 harkaa luka horii hidhamnee wajji deemu turre baatii 2. Yeroo duraa. Achumatti illee bilbila kan itti argannu mootummaan hayyamee nuun seensu. Rakkoo keenyaaf jecha bilbila maallaqa Itoophiyaa yookaan 1,000 yookaan 2,000 bitamu nuti gara 30,000 binneet dhoksaadhaan namoonni nu naqanii hannaan seensifannee rakkoo keenya ittiin gabaabanna malee hannaan fayyadamna malee namni bilbila tokko nu hayyame nuuf kennus hin jiru. Bakka tursiisaa kan jedhamu osoo hin taane mana hidhaa keessaallee mana hidhaa itti kabaja hin qabnee fi itti dararamaa jirrudha manni hidhaa nuti jiru. Tursiisa yeroo hidhan nu gaddisiisa akkamitti akka akkas jedhannu. Odeeffannoon dabalataa Ministeerri Dippiloomaasii Dinagdeetii fi Dhimmoota Diyaaspooraa Itoophiyaa kennan akka agarsiisutti jiddarraa fulbaana as godaantonni 3,243 gara biyyaa deebifamaniiru. Warra achitti hafe ilaalchisees gaafatamanii ammaaf sababa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa keessatti godhamuuf yeroodhaaf godaantota biyya alaarraa deebisuun dhaabbachuusaa ibsaniiru. Qophii labataa torban darbee irratti yaada isin dhaggeeffatoota keenya biraa nu ga'e keessa amma tokko dubbisee tanan sagantaa kiyya xumura shamarree wayaadhaa fi faaya aadaa Oromoo dirree intarneetii irratti gabaa bantee gurgurtuu ture Jibriil Huseen intala jabduu akkattan hojii ishii jaaladhe irratti immoo oromummaa ishiitiin waan boontuuf hedduu jajjabeeffamuu qabdi VOA'nis galatoomayii jedheera. Haadiseen Garbaa aadaa lammii keetii akkuma addunyaatti beeksiste rabbi gatii kee bilisummaa haa taasisuu jedheera.
Qophiin labataanarraa xumurameera. Torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.